هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجم توتاف جالتم توتور دفتو تكيا جرى جرتو وكم نقوم فيا الحمد لله نجاكيا بقى جلبلتي رمضان إسنجين جاب ولي وانكيا مسلمة على مرة جرتن هم دكيسن درا فيديو كي تدربون درا يو مكاكيا بالستان يو بودنا همتان بدي تكتكنا رتراوتن ربي فجتش سني ديسه سني اللي ربي فجتش أكا يفهمنا فوتن كبجاف جالة قدان سنيف قبونا إسن كرد أجتشودا أما فيديو قبابدو توكو سنيف تاسسوف في فيديو قبابدو هون واي إيمودا إيمون وان بريدا تك قبته دفته جتشودا مي مال قبته دفته إيمون ولو ما هايلا لجودا جل قبا إيمو بيتا فيدا مودا قبدان إيمو سنورمالو سنتاني إيمو بيتا بلاي ستور كيست إيمو بيتا تاني بريفتاني نيارغتاني إني بران إيمو كان هاروم سورة قبدان أما فأمتي جتشودا هاروم سورة قبدان مالي في إيجا إيمون هاروم فمي بودا وانتي كون كان دوفه إيمو هاروم سورة بلاي ستور كيسن سنتاني إيمو بيتا يو قباتان تاتان جتشودا بلاي ستور كيسا إيجا سنتاني بودا توقاس غباجر تورا توقتاني تو توقاس داناس غباجر تو كانرا اني توقتاني سنا بودا ماي ابس اند جيبس بكجر كانرا توقتاني سنا بودا ابداتس بكجر تو كانرا توقتاني چودا سر توقتاني ابلكيشن هاروم سي سنغافاتو تو سنيف با سري سررا كانراتي جچودا hundi isaanii amma fakkeenyaaf an haaromseetiin jira jechuudha immoo beettaallee sitti isinitti mul'ata open jedha malee abdaatis hin jedhu jechuudha maaliif haaromfamaadha kana haaromsa barbaadu akkasii isiniin jedha isarra tuqxan fakkeenyumaaf kana waan kana haaromsuudhaaf jechuudha isarra tuqxaniitu haaromsitan mee annaan boksi kana haaromsu bakka sanarra yoo tuqxan bakka abdaatis jedhu kanarra yoo tuqxan as gubbaatti haaromsuutti jira jechuudha boks achumatti moobaayila irraa osoo hin gubanne gadi naaf bu'u jira hin gubatu moobaayila irratti jechuudha wanni isinii galuu qabu achumatti gadi isinii bu'u malee mee sana booda eega haaromsitanii booda iimoo beettaan maal nuu fide iimoo beettaan isa kana iimoo sa normaalii kana soon taane beettaa kana fayyadamtan jechuudha isarra tuqxaniitu sana booda waan tokko gadhiisuuf istoorii keessan keessatti waan tokko gadhiisuudhaaf mallattoo kaameeraa kana asitti isiniif ba'urra ni tuqxanii jechuudha achi booda waan takka waan amma dura hin jirre arguu jirtanii jechuudha innis mallattoo muuziqaadha asitti isinitti mul'atu kana argaa jirtanii isarra tuqxanii sagalee jechuudha raayyaa ta'uu hadiisa ta'uu quraana ta'uu muuziqaa ta'uu waan barbaadan jechuudha gadi buufachuu play story keessan keessatti dhifama story keessan keessatti gadhiisuu dandeessan jechuudha bakka muuziqaa kanarra tuqna fakkeenyaaf jechuudha raayyaa ta'uu waan fedhe ta'uu jechuudha achitti achirra tuqxanii jechuudha waan sagalee amma dura waan sagalee gadi dhiisuu imoon waan viidiyoo suuraa malee jechuudha amma sagalee bifa salphaa ta'een gadi dhiisuu danda'a eegarra tuqxanii booda mallattoo seef as gubbaarra jirturra tuqxanii jechuudha mallattoo seef as gubbaarra jirturra yoo tuqxan sana booda gadi isiniif dhiisaa jechuudha sagalee anama fakkeenyaaf yeroo gabaabaa dura jechuudha sagalee tokko gadhiiseetiin ture fakkeenyaaf isin agarsiisu duratti sagaleen hin jiru jechuudha sinittin mul'ata dheetiin yaada jechuudha amma kan isinitti mul'ata kana sagaleen dhiyeenya gadi dhiiseedha jechuudha bismillahir rahmanir rahim sagalee akkasitti gadi isiniif dhiisuu danda'a iimoo beettanii namni biraan namni Nandbox fayyadamtan achi keessatti application bifa linkiitiin waan isiniif dabarsuuf Nandbox application kana akka buufattanii fayyadamtan kabajaan isin yaama jechuudha linkii Nandbox kana viidiyoon isin agarsiisuuf viidiyoon kee akka isinitti hin dheeranneef linkii isaa gadiin isiniif dhiisa jechuudha linkii Nandbox application as gaditti isinitti mul'ata jechuudha isarra tuqxanii akka isa fayyadamtan maaliif bifa linkiitiin bareedaadha ni dawwala risaalaa ni godha baay'ee ariitiidhaan kan risaalaallee erguudha baay'ee kan dawwaluudhallee jechuudha kanaaf an bifa linkiitiin application garagaraa yoon viidiyoodhaaf yeroo hin qabne ta'e application garagaraa bifa linkiidhaan keessatti gadi isiniif dhiisa waan ta'eef daftanii banattanii sana booda garee takka kaniin amma taasisee jiru irratti akka hirmaattan gareen sunis gareedhaan qaba jechuudhaani garee yaani garee akka groupitti kanin hojjedhe kan jiraata jechuudha kanaaf application Nandbox jedhamu kana akka fayyadamtan kabaja guddaan isin yaama isiniin jedha assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh